sirkana fai Orom titi safi gulloye Onna wajin sirbi shagoye Hoggummaa sadila harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Shagagii Tube akkam jirtan nagaa fayyaadha sagantaalee teenyatti akka buhaaraa jirtan abdii guddaa isinirraa qabna guyyaa irraan kana keessummaa kabajaa takka qabannee dhufnee jira sagantaa aadaa irratti jechuudha wallisaa Ahmad Ibroosheedha jechuudha wallisaa Ahmad Ibroosheedha ani isiniimuu kiyya dura inni akka gaariitti beeksisa sanbooda waa'ee aadaa irratti gaafii lamaa fi sadii muraasa takka kan waliin daawwannu ta'a maalummaa aadaadhaa jechuudha turtiin teessan wajjin haa ta'u kara gaafii kennis deema adeeroo akkami nagayaa akkami jirta jirra kun hawaasa inni galata rabbii ayyee adeeroo mee wallisaan Abrooshen eessa badee arra isaa bahee wanni amma keessa jiru maali daawwattoota keenyaaf waan xiqqoo takka ibsa wanni nan keessa jiru baana qofaa miti biyyoota qofaa waliin wanni ta'e amma xaxaabiyaan motorkiin hin seene namni dubbatu saniin dubbiirraa naaf ta'e amma immoo haa ta'u amanni gana chilaalu keenya waan amanni keenya ta'eef garuu callisuun hin barbaachisu sanii fi narraan kanaa nama keessan dhufuu danda'ee dhufee garuu ani wallisaa Ahmad Ibroosheedhaa wanni hin beekamu walleen hin beekama wallee gunjugaa walleen kiyya qofaa miti ta'a aadaa Oromootii fi taqabsootii fi hundaa'u walleen ta'in an keessaa badee hin jirtu ta'in an keessa jiru malee ammoo tuutaa afran qalloo kana kanumaa barbaaddanii na dubbisuu keessaniif galatamaan isa jira. Ibrooshen yeroo ammaan tana wallisaa qofaa miti hawwisoo afran qalloo tana aadaa gartee komii namootni hedduun nuqannaa jiran aadaan badaa jirti shubbisni shaggooyyeen lazaasaa kan durgadhiisaa deemu jira jaanii komii nu haasan yotis komii kana fudhachuudhaan namni ogeessi shaggooyyeedhaa kan leenjisuu danda'u eenyu ejjeudhaan barbaannee si bira kan dhufne ta'uudha mee aadaa yeroo ammaan tana hawwisoo afran qalloo leenjisaa jirtu maalirra dhaabbattee kan leenjisuu jirtu jechuun aadaa baddisan deebisuu irratti shoorrii ati taphachaa jirtu yeroo ammaa mee maal fa'aadha hawaa daawwattoota keenyaaf habarru akka nuti beeksisanitti jechuudha. Kuni bareeda gaa'ee himaan hin dhabamne takka nama dhageewuu dhabame yookaan fudhatamtu taate nuti waan beeknu ilmaaniif dabarsuun dirqama nurra jiru hawwisoo duris leenjisaatiin ture dammaysituun leenjisaadha qabdii leenjisaa kan keessaa tokko ana ture leenjisaatiin ture amma mootaa afran qalloo tanaas gaadhii yeroo odoo nuti addunyaarra jiru odoo laallee garuu aadaan hin baddu yaada jiruutu gamana akka mil'adhu nu godhee hawwisoon afran qalloo aadaallee balleessaan jirtu amma jirtunis aadaallee balleessaan jirtu mul'isaa jirti malee itti turte amata meeqa hurkitee laffaatee gargaarsa tokko malee laffaatee itti jirti kan ammoo nuti waan beeynuun gargaaruun dirqamaan nurra jira kanaaf aadaan Oromoodha safuudha qabdi heera qabdi naamusa qabdi warra aadaa kana naamusa isiidhaa balleessu cilee gurraattiidhaan tokko fedhe qabu irraa dura dhaabbachuudhaaf jecha amma gabaa dhufuudhaafis. Nutis isin simannee waan isin jettan dhageenyee isin jala deemutti haala kanaani haalli amma itti jiru kun bareedaadha haaluma kanaan itti fufuu qabna namoonni biroo warri mana keessanitti manatti hafees warri shubbisa irra sagalee irratti dandeettii garaagaraa qabnu akka gama kana dhufan abdii qabna. Kana gaafii achi tiyaantiin achi dabra shaggooyyeen bakka meeqatti qoodamti yookaan shaggooyyeen iddoon itti taphatamtu kutaalee fakkeenyaaf amma gaara keessa taphatamuu jira kana mee adda nu babaasi shaggooyyeen waliigala maal akka fakkaattu nuu ibsime. Shaggooyyeen akkuma naannootti taphatamti ammootu isin ammaan kana taphataadhaa jirtan kun kan waliigalaati shaggooyyeen okkoynaa jira urruubsuu jira jiisaa jira gaddaa isaa jira kana keessa walii qabamtee shaggooyyeen tajilbaa manattis numa taati mooraa keessattis numa taati tajilbaa kun ammoo urruubsuu jechuudha. Urruubsuun toora kamii taphatama? Urruubsuun kun harargee bahaa kana keessatti itti fudhatama qabdi gaara mul'ataatiin deebisin ooleedhaan deebisin kan hedduu isaaniitti taqqamataa ture. Ammoo carcara akkuma jirutti okkoynaa dhaabbataa fi shaggooyyee jiisaa wanni dhaa kanaan taphatu turan.
Akkanatti maal kumurruufame jiisa shaggooyyee okkoinaa jedhama. Jiisa shaggooyyee okkoinaa. Miila lefteessee intalli miila lefteessee karaa takka kana kenniti miila karaa takka kana kenniti karaa takka kana kenniti karaa takka kana kenniti akkasiin dalagaa gaddacha kanaaf kanatti isaan warri cacca. Kana keessa shaggooyyeenii fi okkoinaanii fi jiisa gaaratti gaaratti dubra manaa kaasaniiti dubra guyyatti himata. Akkasiin qalbii takka otoo shiliin jenne raafta. Guyyatti himattee tokko warri shiliin geessin kaatee ulaa sirraa banti ati baafteeti mooyyee ciciibsitee akka warri raaftee biraa deemtan odoo warri ganoo subii namni gadi subii salaatu lafaa kaa odoo isaan wanni jedhe gizeen fiddaa achuma rafti mooyyee firraa ciisitee asuma bulteef ta'an isaan jechiin isin ammoo achi hin bullee. Akkuma namaatti mooyyee ciibsitee saniif dhaabbata tagaaraa tun tagaaraati jedhamti. Osoo muuziqaan hin dhufin dura gaara keessatti taphata. Gaara keessatti amma kilaashii barimee kilaash kaawwee loolaa dachaasii barimee gaafa hin dhufne gaafa kana wanneen teeppiin hin dhufne teeppiin hin jiru akkanas afaanumaan sirbina afaan orgu sirbisan gaa akkana goomaraan isaa akkana shaggooyyeen isaa amma kalamada hoggaa ati akkasi buuftee wanni goote intaltinis akkuma nan ta'u kanatti teessi. Miilli wal qixan ta'u dhalaan akkana dhaabbatti. Seerri dhalaadha. Dhiirti akkana dhaabbatti. Dhalaan asit dura dhufti. Si mudhi si maratti. Maaliif yoo kufuu feete sitti harki sirra jira. Ati immoo dhiira waan taateef akkatti jabaattee dhaabbata. Akka lama sadii. Akka lama sadii. Yekkana jennaan odoo atis akkasuma buuta akkatti waan hanga deemu hundeef akkanumatti. Eega sadii dhootee booda odoo waliin utaalle akkasuma akkaataan akkasitti dalagatti. Sadiin kaatee sadiin. Taan ammoo bokkuma namni kana wal ga'ee taa'utti jilbiibbataa tun taphatamtu oduu warri isaanillee narkuu oduma ollaallee narkuu wajjin taphatamti. Akkanatti addaan baatisiin bakkuma hanga kanatti hurroobsumaa fi ragadaa fi shaggooyyee fi okkoinaa fi daddaayisa. Daddaayisa. Kan addaan baatu. Shaggooyyeen tun namni meeqaan taphatamti? Shaggooyyeen nam shaniin taphatamti. Haa uumaan isiidhaa nam shaniin taphatamti kunnillee shanii. Shaniin taphatamti shaniin abuusii jechuun shanii tana. Ammoo namni itti hidha'ee itti wayyeeffatee taphachuu danda'a ammoo seerri isiidhaa shaniin abuusii jedha. Shaniin kun shanii tana. Dubri shanii dardarri shanii shanan. Shanii hogguu buutu nam shaniin dhaabbattaa. Shanan hogguu dhaabbattee akkanatti harka wal qabatanii kunis taraasaa wallisaa kunis taraasaa wallisaa kunis taraasaa wallisaa kunis taraasaa wallisaa kan beekne immoo ni darbata jechuun na gargaari jechuu isaan akka wanni wal tuqatu san. Hoggaa wal jijjiiru deeman na gargaari jechuudha isaan. Amma fakkeenyaaf dubrii takka takkaa jira akkasitti hoggaa bariisiidhaa sanganta gandaa waliin dhufanii gisee taphatan dhiira tokko jira hadaansii tana hamileen hin beekne kanuma akkana si bubbutu kan guyyaa akkasiifaa moggatti irraa bahaniiti anta arra dadhabeetiin jira baay'eetti maashoo faa qabu yookaan teephii faa waan kana godhan si galee kunigaa dubrii fuudhellee naam hin taphatan waan kana shaggooyyee kanarratti ulaagaan isaa seerri isaa maaliif? Kafuudheen taphatu amma kafuudhee handuraa isaa fixatee haga isa jiru fudhatee jira takkitti isaa galfatee jira kun akkuma dubrii jirutti namni fuudha jaarsaa ta'ee humna beera natti hin deddeebiin akka garaa beelaa jedhanii dubritti wallisan kanatti hin deebu kan ganaachitti hin deebu fuudhee abbaa dhiiraa guyyaa fuudhu sanii halangaan itti kanname bulchaa biyyaa ta'e inni ganaa bulchaan biyyaa ijoollee jedhee hin taphee deddeebiin taphatu kanaaf kun achuma qabna kan achi qabneetuma shaggooyyee heerri isiin qabdu guyyaa tumaadhaa oggutumaan dhumte ni taphatamti. Galgala dardarri ogguu bishingaa tumee booda galgala ni taphata. Hogga sargiidhaan ni taphatama. Hogga wayiituudhaan ni taphatama. Hogga kan ammoo tadhoo isaa sana. Ta guyyaa uudatumaniitii fi ta guyyaa sargiitii fi ta guyyaa barisee dhooruu kan qabdu. Hin qabdu.
Malee afur waliidha. Guyyaa gammachuu. Guyyaa gammachuutu dhorkama. Ammoo kan marroo qaba jansan namni gaazexeessoo kan qabu waan qaroo biyya maqaa isaa durii hafe as deebisuu jira ni bareedaa bitanii as deebisanii jira. Kan ammoo jiraan san ka duraanuu gooltu magaaluu shaggooyyan dhayin hawaayi dardaraa keessa hin jirre keessumaa gaafa walii olaanaa sana maal godha si fakkaate ogguma sanuu shaggooyyee dubri hayyamu duraa baheeti oggooti dardarri dura seenu ciisee laala dubri hirkatee kana kanatti bu'aa wal mari'atan isaan kanatti Ogguma dura seenamu dubri adda irra kanan nabuusi gurbaan guyyaa tokko taphattee jirta inni tokko illee tinta malee nabuusi jedhee wal mari'atan kana oduma wal dhiibanii gaa wal dura dhufanii kan beeyne san ogguu hirpha isaatiif wanni gura laaltee maciyyoon ogguma san galtee miniin deegoo deettee tuma laga kutti galaga dara fattabannaa bishaaniin dhugeettee kutti inni tokko ishee dhaabbatee tama innis galteef dubbiin karaa isaa qabata. Akkasitti wantaa wal mul'isaa. Mee urrubsuu keessaa yeedaloon ati yaadatu abbaa takkan jira takkaati lama. Koyinaa keessaayis akkasii yaadannee gosa shubbisaa san keessa gosa shaggooyyee san keessaa walaloo isaanii takka mata duree hawaasa keenya yaadachiisneeti as deebina gaafii lammadaatti. Anuma wayleelee tana hedduulleen tamanne wayleelee tana isin warra gadii kana sirbaa immoo wayleeleen waan wayleelee mamishee sirbee jira. Gaafa dura ammas Muusaa Turkii kan sirbanii jira. Kan isaanummarraa hin dhagee waanuma dhageessan. Kan ammoo tokkoynaadha ni jijjiire nuti. Amma ani mataa kiyya sammaan jijjiire. Ililli yaa ililli wajaalalati waliin dubraa fi daddarri kana isumarraa hin garagalche leelli seenuunda namni seenaadda akkasirraa dhaloonni si booda asii kiraayyuu beeyyuu bayuu barraa suuta sosobdee qalbii fuuta namarraa Doja magalee teessoo qabduun kan hundaan sarraa hin jijjiiree garagalchee maaliif amma walii ragaa jira gaafa dura aadaa onnidha lee'imami yoo shaamii lee'imami yoo shaamii jaalatoo naannoo ta'e haadha biyyanii mani ani hidda diimaadha maalaas koomnaa siyamaa onne toosi malee mbuulee summaan akkanaan godhe sanumarraa hin garagalfadhe jechuudha. Haala kanatti shaggooyyee gaaraa san deebinee magaalatti deebifne zamanaa irratti baranee kanatti irraa as deebifne shaggooyyeen akkana. Mee wanti keenya hawaasni keenya kan Oromoo addunyaa irra jiru komii garaagaraa haasaa jira. Shaggooyyee saniitis komii sanii fudhanna. Aadaa dalagu jirra waan ta'eef ogaa gartee aadaa hawaasaa kana fudhannu ba'aa guddoon nurra jira ni fooyyeessina. Fakkeenyaaf shaggooyyeen amma shaggooyyeen karaa Harargee Bahaatii fi lixaatu walatti Harargummaan tunu jechuudha. Tapha gartee dhalaan bichaan taphattu taphni isaa maal jedhama? Ellee taakka. Dhalaan illuma qofa. Hayyee dhiirriyoo. Dhiirti dhiichisa qabdi. Elleema qabdi. Gaafa bakka biratti gaafa bakka dhiirtonni shoobdoo jira. Darassii jira. Wanni geeraraa jira. Geerarri hoggaa lolanii galanii mirri isaan ammoo hoggaa quuphaa garaa keessaa gosti walii dhufte walii himattu. Shoobdoon ammoo hoggaa bishingaatu mangattee akkatti irraa aananiiti
dhiichisni hoggaa waan takka mo'anii galanii baallee suuqatanii dhiichisanii akkanatti hundi hiikaa qabdi. Helleen dubraa immoo dubri hoggaa galtee yeroo dhuftu seellu. Hoggaa bishaan kan muramee galu seellu. Hogguu gammachuun takka dhufte seellu. Nataa akkana miila tokkoon. Ni helloowwan, 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 helloowwan. Atis kana firaa dhorkita. Laal. Harki kun kana eega. Kuni kana eega. Kun kana eega. Kan hoggaan si jirootis kanaan hojjette. Anaa si nyaata. Elemaan jira. Eegalee. Ammas ni galee? Elemaan jira hoo aboo shirii galee hoo yoo shiruu wallaalte nama kaatii dhalii. Elemaan jira hoo aboo shirii galee hoo yoo shiruu wallaalte nama kaatii galee. Elemaan. Illeen kutaa korte, illeen maarte. Itti nafarsin, itti nafarsin. Illee maahe. Mana korte, mana duubaan buute. Giltaata boonute, itti gomla duute. Illeen tulinnaane, amma ni naazimna. Illeen tulintaane, amma ni naazimna. Illee maahe. Ogusati kasi lafa. Illee maahe. Lafuma lafuma. Illee maahe. Lala. Illee maahe. Isaanii haasi jalaa jaa. Illee maahe illee tarreetan ajaa. Tana illee maahe illee. Illeewwanii illeewwan. Illeewwanii illeewwan. Illeewwanii illeewwan. Illeewwanii illeewwan. Illeewwanii illeewwan. Illeewwanii illeewwan. Ogu haahoo balaa. Ogu moote kaa'u. Waggaan arkeen. Warra duraan taphachuu tureetu hashaaquma bakkuma caayaa. Mutni taphanna irra waan irra kunneen siimuu jira bara. Akkasitti eegasii murtee boodaan helleewwanii helleewwan helleewwanii helleewwan helleewwanii helleewwan. Kanarratti shubbisa gisee inni umma keessaaf uummanni harargeedha. Hojii hoggaa dalagu hundaa'u akka aartiiti waanjoo qaba. Waanjoo qaba. Fakkeenyaaf amma hoggaa qooshaa daakanii fi hoggaa dhagatti waa gaafa dukkoo hoggaa mooyyeetu manoo talaantala dukkoodha sanis hoggaa aannan raasan. Hoggaa aannan raasan waniidha. Aannan raasuun sanis wayii qabdi. Wayii qabdi aannan raasuun ijoollee sossobuunis bara waliin. Sanii waan san hundaa'u addimmaa hojii amman tana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhimma gurmuutii wal qabatee hawaasni ijaarameeti hoggaa aruuza namuu hojii qaba. Dardaraa deemeeti baala cabsee mana waaree godha. Asitti amma sun hafteeti sharaa keessa atendaansii laxxafanii diban adabbii qaba hajji dhageen bulle jamaa sana keessa. Sun wanni dhufteef akka baadiyyaa sanitti namni walii beekan dhufu waan ta'eef adabbii qabu akkasuma fakkaata akka biyyatti. Kanaaf jaarmeenii baadiyyaa jiru sun akka magaalaatti dhufu hawaasni keenya maal godhuu qaba. Aadaa tanaaf qaamni dhimmi ilaallatu maal godhuu qaba itti yaadaati. Baadiyyaa dhufuun danda'a. Basillee magaalaa baadiyyaa dhufuun danda'a. Baadiyyaan qotattee galfattee boollaanaa. Kun immoo ganama jedhaan bari fuudhiidha. Akka magaalaa. Akka magaalaa faafika galata. Qixaata sana irra wayyaaf. Achirraa fi qaxxaamee qixaata sana maallaqa sana kafuun irra wayyaaf. Irra wayyaaf malee akka nuti wal bira oollee bullee baatii torbaa wal bira deemee jiran inni dhabu maaliif dalagaan sagalataa akka shuntantuu zamanaa hidhataa ta'e. Kanaaf afooshaan baadiyyaatiif ta magaalaa walitti wal labdu ta baadiyyaadhaa hundi haboo fi eessuminii fi adaadaanii fi akaakoonii fi shanyii hundi wal yaammattee dhufte. Kun mana kana guraagee jira, kun kana nama biraa jira, kana Somaalee jira, kana Oromoo jira, shanyiidha. Akkas wal dhufuu hin danda'an. Fagoorraa wal yaamanii dalagaan isaaniitu waan adda adda taate waliin qiimtu akkasii waliin danda'u. Kanaaf jedhanii. Dhaamsi ati hawaasaaf dhaamsitu miidiyaa shagagii kana shagagii tiyuub kana yeroo ammaan tana aadaalee fi diraamaa fi waan garaagaraa hojjechaa jira. Kanaaf mee hawaasaa fi warra ilaalaa jiru kana wanni akka ogeessi hamaan nama waan dawaa beeku nama hin barsiisu. Namni hamaan namni namaa gadii nama waan beeku nama hin barsiisu. Hawaasni keenya waan beeku dhufee ijoollee tana barsiisuudha. Haala jiru silkiidhaan kas keessa jiru gara walitti dhufnee waan beeknu wal barsiisuudha qabna. Qabri fuunee walleen galata qabnu kanaan ta'e kunne kana. Saniifuu hanga asirra jiru wal barsiisuu qabna. Waan beektan wal barsiisa. Taniin an beeku taati beektu ta'uu hin beeku waliif inni haa wal barsiifnu ta ayyota ta shamarranii ta dardaraa ta abbootti haa wal barsiifnu waliin qabna walitti waan teenya waan nama biraatii miti.
Anan laaltu bisa keessa dhufi siisni laalti anan laalti kanaasni laalti saniisni laalti hundi keenya waan beenu haa wal barsiifnu hin ummataadha. Kabajamtoota daawwattoota hordoftootaa fi jaallattoota Shagagii akkuma agartanitti wallisaa hayyuu fi wallisaa qabsaawaa kan jaalalaa wallee hunda kan itti yaadatamu jechuudha. Wallisaan kun yeroo guyyaa irraan tanaa asirra nu dhiyaatee gaaffiif deebii gabaabaan wajji godhee jira. Asirratti hin goolamne sagantaan keenya bal'aadha. Fuula dura wujiidhaan kan walitti dhufnu ta'a. Kanaaf guyyaa irraan tana turtiin wallisaa artistii Maamad Goosheetti wajjin goone asirratti raawwatama. Like, subscribe, share godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa waan nu daawwattaniif waan maatii keenya taataniif obbo lamaan lama gannis ninjaa nagaya. Thank you.